Ashama akkam jirtu daawwattoota keenya SHINNIIGAA BROADCASTING SERVICE irraa oduu gaggabaaboo yeroo kanaaf qabanneen isinitti himaa oduu waliin Oliifan Margaati. Waraanni bilisummaa Oromoo imala gara Finfinnee taasisaa jiraachuu hime. Waraanni bilisummaa Oromoo dhaadannoo daandiin hundumtuu gara Finfinnee nu geessa jedhu qabachuun yeroo ammaa haleellaa gurguddaa waraana bilxiginnaa irratti raawwachaa jiraachuu beeksisaa yeroo jiru kanatti Oromiyaa bakkoota hedduu waraana bilxiginnaa irraa bilisa baasuu beeksisaa jira. Imalli gara Finfinneetti taasisaa jirus imala milkii ta'uu kan dubbatu waraanni bilisummaa Oromoo kallattii hundumaan Finfinneen marfamaa jiraachuus dubbataa jira. Haaluma kanaan waraanni bilisummaa Oromoo himala kana milkeessuu fi Oromiyaa zoonii lixaa, zoonii kaabaaf zoonii giddu galeessaatti haleellaa waraana mootummaa irratti raawwachuun injifannoo gurguddaa galmeessuu beeksisee jira. Hidhattoonni TPLF fi waraanni bilisummaa Oromoo adda waraanaatti qaamaan wal quunnamaniiru jedhe TPLF. Ji'oota dura paarlaamaan Itoophiyaa maqaa isaanii kan gurraachesse TPLF fi waboon bulchiinsa muummee ministeeraa Abiyyi koffisuuf waliin hojjechuuf kan walii galan yoo ta'u waraanni isaanii qaamaan walitti dabalamu ammoo TPLF beeksiseera. Dubbii himaan TPLF obbo Geetaachoo Raddaa hidhattoonni isaanii waraana bilisummaa Oromoo waliin qaamaan wal quunnamuu isaanii BBC Afrikaatti himaniiru. Obbo Geetaachoon humnoonni lamaan eessatti akka wal quunnamanis ta'ee waliin ta'anii waraanuu eegalan ifa hin goone. Obbo Geetaachoon kana kan jedhan humnoonni isaanii magaalaa Dasseef Kombolchaa kan Finfinnee irraa fageenya kiiloomeetira 350 ta'u irratti argaman to'achuu isaanii fi gara naannoo Amaaraa bulchiinsa addaa saba Oromootti imala eegaluun isaanii erga gabaafameeti. Hoogganaa olaanaan waraana bilisummaa Oromoo Jaalmarroo Dirribaas turtii BBC waliin taasise irratti kanuma kan mirkaneesse. Loltoonni Tigraay Dasseetti manarra deemanii sakatta'aa jiru. Jiraataan achi tokko akka jedhutti taanaan magaalattiin baay'ee caljettee jirti. Bakkeewwan qarqara magaalaa Dasseetti argaman keessa lolli akka jiru oduun jira garuu sagalee qawwee dhukaafamuu akka hin dhageenye dabaluun hima jiraataan kun. Magaalattiin barbaachiftuu ta'uu isheerraa kan ka'e lolli magaalattii qabachuuf waraanni humnoota mootummaa finciltoota TPLF gidduutti taasifame hamaa ta'uun isaa gabaafamaa ture. Dursaa US State Department Anthony Blinken gama isaaniitiin gabaasaaleen humnoonni TPLF magaalota Dasseef Kombolchaa qabachuu isaanii ilaalchisuun ba'an akka isaan yaaddesseef kun ammoo rakkoo namoomaa kaaba Itoophiyaa jiru daran hammeessuu danda'a jechuun yaaddoo qaban ibsee jira. Blinken itti dabaluun qaamoleen hundinuu waraana dhaabanii haal duree tokko malee dhukaasa dhaabuuf akka mari'ataniif gaaffiin dhiyaatus aangaan humnoonni finciltootaa kan ta'e Jeneraal Tsaadiqaan mariin akka hin jirree fi duula jalqabaniin akka itti fufan dubbachuun isaanii dhagahamee jira. Humnooti alaa adiif gurraachonni wallootti TPLF waliin lolaniiru jedhe Abiy Ahmed. Lola adda waraanaa wallootti finciltoota Tigraayiif humnoota mootummaa gidduutti taasifame irratti humnooti Itoophiyaan alaa finciltoota Tigraay waliin ta'uun loluu isaanii muummeen ministeeraa Abiy Ahmed dubbate. Namoonni lammummaa Itoophiyaa hin qabne irratti hirmaatanii wareegama kaffalaniiru jedhe. Eenyummaa namoota kanaa ibsuu baatus namoonni adiin gurraachonni lola Dassee irratti TPLF waliin hiriiranii du'aniiru sii jedhe. Humnaaf teekinooloojii nuti qabnuun ol humnoonni qaban teekinooloojiif odeeffannoon sadarkaa olaanaatti deeggarsa godhaafii jiru kun homaa gaaffii hin qabu jedha. Ibsa ministeerotaaf ministeer deetaa isaatiif kenne kanarratti Abiy Ahmed ifatti miira injifatamuun kan dubbate yeroo ta'u ministeeronni waltajjii sanarra turan miira nufiif abdii kutannaatiin yeroo isaan Abiyyiin dhaggeeffatanis ni mul'ata. Prezidaantiin Firaans Maakroon muummee ministeera Awustiraaliyaa sobeeraa jedhe. Prezidaantiin Firaans Emmanuel Maakroon ministeerri muummee Awustiraaliyaa Scott Morrison akka isa sobee gaazexeessitootatti hime. Gaazexeessaan Morrison kan si soban sitti fakkaataa jechuun prezidaanti Maakrooniin wayita gaafatutti fakkaataa osoo hin taane ana sobeera malee jechuun deebii jajjabduu deebise.
Dippiloomaasiin biyyoota lamaan gidduu jiru kan gufate erga Awustiraaliyaan doonii waraanaa baay'ee ammayyaa galaana keessa deemtu niwukileeraan sochootu qabaachuuf jecha waliigaltee Firaans waliin qabaachaa turte haqxee fuula ishee gara Ameerikaatti naanneeffatteen boodadha. Pireezidaant Maakiroon biyyi isaa Firaans waliigalteen doolaara biiliyoona 37 Awustiraaliyaa waliin qabdu haquun ishee baay'ee isa aarseera. Egaan daawwattoota keenya oduu gaggabaaboon yeroo kanaaf qabannee dhiyaanne kan hangammaa turanii qophiilee gaafa waliin turtii gaarii.